السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان كتم فيديو خنا قافة درا قافة كفان ديسو درا ورابني جرا فيديو خنا لا داودا سبسكرايب قدا شير قدا مفانا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام فيديو سندبرسا فيديو قدا بمتبري جرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردوتا فيك وجمتو تخينيا كم نقافية جرا جرتو سنجتا channel keenya kana qaccitee kanarratti prank ajaa'ibaa takkaan dalaguu deema. Maali prank isa yoo jettan Muktaareen saahiba kiyya cimaadha. Wal jaalannaa wal kabajna garuutu arraan tana fatanuuf hin deema. Maal jeetiin fatanuu deema? Dheengadda ede amma dheengadda taanee jirra. Amma ganama subii sa'aatii 5 jechuudha. Sa'a 5 jechuun akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 takka ganama subii jechuudha. Subii salaatanii geessanii ala jira kophaa kiyya. Kophaa ala kiyya jira jechuudha. Makiinaa keessa jira. Akkuma argitan magaalaan hundinuu calliidha. Magaalaan hundinuu callee wanni takka hin jirtu jechuudha. Makiinaa keessa dhufeetiin Muktaar yaamee pirankii irra dalaguu deema. Pirankii kamii irra dalaguu deema yoo jettan kifaayaan cimuu qabdee haadha bira geesseetiin jira. Kifaaya haadha bira geesseetiin jira jechuudha. Akka isaan irratti dhalatan hin beeku. Dheengadda gadaan ka dhukkubu. Nuti cimimatti jireenyaa Musteefaa geessinee Musteefaa maal nuun jee ganaa hin geenye guyyaa takka guyyaa lamaa fee nuun jee akkasii inshaallah irraa fi boruu keessatti ni deessi kifaalleen du'aa godhaaf isiniin jaa. Ammoo piraankii irra dalaguu deemee jiru ganama subii kanaan Muktaar irra bilbileetiin Muktaar kifaan dahaa jirti makiinaa keessa kophaa na bira jirti makiinaan oofaa fi isiin eegaa walii wallaaleetiin jiraati dafii gabbu'ii kootu na gargaarii jeetiin piraankii irra dalaguu deema. Subii jechuun sammuu kun warreen amma kifaa biraa dhufe ummaa faa kifaa faa bira jirti chi dhufee jira. Anammoo inni mana jiratti na quba qabaachuu har'a guyyaa magriba akka been hin deebine amma isaan biraa dhufe deebee yookaan rafuu jira na quba qaba. Anammoo irra pilbileetiin gabbu'iin jedhan amma kun kifaan dhaluuf deemti kimuu qabdi jirti of makiinaan oofaa fi mana keessa jirti waliin beekuutii dafii na gabbu'iin jedhan jechuun mana bira jira. Gabbuun jaani pirankii irra dalaguu deeman faana turaan affeerra keenya dubbisni dheeresee jira. Subscribe like share godhaa chaanala kana chaanala citiiti nu jajjabeessan affeerra keenya waan hin taane pirankii adda addaatii fi diraamaa ajaa'ibaallee isin qabannee kan dhufnu taanu faana tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ammatti bilbila kaameraa dhoofadhe. Ana waraabee jira. Halo. Salam alaikum. Salam alaikum Mukhtar. وعليكم السلام ورحمة ايه سيرتا؟ الله. يا اخي دفي نقبي. طيب. يا اخي كفايه لو جبت مخينان وفي كفايه قبولي ولا لا تنجري دفي مي يا اخي دوف ديمتي. والله. وربي دفقه. نسيت. أما قرا مناس ديما جرا كفاية بك خنان كاولي ولا ليتين تكهر كان سيكا بتكيسي ولي ولا لجرا دفي يا أخي من نركب الريبا كوفتة من دفي خوكات. يا أي مكان كنا نجيبه. إيه على جرا دفي. أيوة لا ما دوسش. دفي قا. بس أنا هم فتى هذا. فتى ليش درت؟ يعني تو فتى هذا في كلام. أكما سني بتاني عن كي خوكا أخي مختار دفي. ليش بطانية بس
Al dafi daqiiqa mutakana dakka beeti waa'ee waa hundaafume makiinaa kilaasii godhuufillee namni amma wanta ati dafi. Yalla. Maashaallah. Ganama subii kanaan kee rifeensaatu maashaallah. Ni laallagame hanga inni turbu. Saamee qalaal. Akkamitti isinii mul'ata? Subii tanaan nama kaasuu yoo inni akka dafee dhufu taate ilaalame. Uffata haati jiraan sa'a. As dhoyte namni sagalee isin dhageeffatu jechuudha. Yoo sirraa kaafte immoo si dhaggeeffata hoo jiraate immoo hojjechaa jiraatan bakka tana dhoyte namni hin beekne warradda. Namni itti hojjechaa isin dhagahu yoo kana dhoyte. Mooti maati. Hayya. Maale? Hayya. Hashi dhuftee? Mikma? Kifaan hin jirtu? Akka. Walla hangamii dhuftee haaqi dadhabtee hayyi. Hayya. Ona viidiyoo waraabuu jira haaqi. Ayy maashaallah Mukhtaar wallahi si argee jira haaqi dukkanallee wanti kaameraan. Yaa kee kan kana maan kan Ayy Mukhtaar. Kifaan hin jirtu haaqi ummaa si bira dhiisee dhufe. Paya maar bana kapta. Berang ge. Koftee mirri bee haaqi karra firoona jirta ni jira. Histi si godhu jira. Histi si godhu haaqi riba koftee dhiisa kadhaabsi ni mul'atte yookaan kaameraa isatti. Yaa kee saa kana saati berang ge. Sa'a kamsa wanis. Yaa kee okke tarik. Wallahi. Ayy barang yaa kee si jara jirte. Dalam ka? Kifaa maal dhaltee haaqi ganaadha. Haadha bira dhiisee. Uffata hin jiran. Haadha bira dhiisee dhufee sa'a meeqadhaan? Sa'a kamsa daqiiqa 3 qofa taa'ee dhufe jechuudha. Daqiiqa 3 qofa keessa dhufe. 5-3 telefoonni kaameraan selfii waan ta'eef aksii agarsiisa yaafi. Nama biratti illee kanuu agarsiisa. Yaani sa'a 9 fi daqiiqa 35. Akkasii hordoftaaf akka kabajamtoota keenya Mukhtaar itti haasa'e gammata kananii. Oolee wallaan dhugaasee rifadheeru. Dhugaasee. Chaanala keenya keessatti irratti hin gallakkise jeetiin bar. Jarri kun wal jaalatamu waliin jaalatanu nama hedduu beeta rakkoo guddaa qaba namni sammuun dhukkubaa namni jarri kun beekaa kan waliin jaalatan fayyadee jiru lafaa qabanii. Asiniin fatanii jira Mukhtaar. Namni akkanaati wal jibbuun jira. Namni akkanaati wal jibbuun. Si qofa bilbilee. Si qofa bilbilee nama tokkotti illee bilbileen suma qofa bilbilee fiigaa dhufe daqiiqa 3 keessatti alaal manni keenya fagoodha jechuu beektan asirraa waan sa'a 3 dhufanii miti. Mul'atu dhiisukka. Kishoo mul'atillee taakaan ifaan jirta. Illa ni mul'ata kun olaal foddaan sadii sun teenya laa manuma keenya manumaati mirraa keessaa kaatee.
Ifaayyuu naaf sun. Kuni keenya jechuudha manni kun kan Muktaar keessaa bee dhufe. Ani immoo gubba mana jedhamaa jechuudha nam tokko hin jiru jedhama Sayyid immoo gubba jira jechuudha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Firaankii qaban inni dukkana tana keessa tatteenya kana isin waraabuu Nama biraan miti dhamaasaa malee akka halkan saa kana. Haram yaaki. La'aansi fatanii illee daawwattootaan fatanii daawwattoota warra gartee shakkii qabdeen shakkii san keessa xaragaa isin jenna. Nama raafuu Yeroo ofis beekanii hinaaftii baay'ee Muktaaritti hinaaftii yookaan kaamilatti hinaaftii warra naan jiru ni jira. Lishi yaaki nuti walni walitti hinaafnu jiru daawwattoota keenya. Walitti isin hinaafa akkanatti walitti diraa jirta faanaan jaanii. Wanni walitti Nuti qulqulluudha jechuudha keessa keenya gama hundaanuu kaamilaanis obboleettii teenya Muktaaris akkasuma. Yaa hundi garuu waan argine akkasii illee malee Irriba na jira irriba ka'ee ijjina diimatte. ala samma reefni sin qabu anammoo akkanatti rafee hin jiru edda algadda akkasii. Laa reefi si dabalee ture. Kifaayaan bardeen gadda akhi peraankii namni nurratti hin dalagin nurra dalagde. Akkuma argitan viidiyoo mudura Wallahi viidiyoo dheengadda galak viidiyoon kun. hin beenu mucatti garaa dhukkube dhahuu waddeen. Kifaan garaa dhukkubdee nuti immoo fuunee Musteefaa mana akimaa geessine. Akkasii viidiyoo kuni turee fagga lakkifamuu danda'a yoo inni rakkoon qabaanne. Akkasii du'aa godhanii rabbi nagaa naa eegu. Salaamu alaikum. Amma firaankii na gootee jechuudha. Firaankii miti laasifatanii malee kun firaankii hin jedhamu. Laasifatanii akkana. Daawwattoota duratti. Yaani waan akkanaatti nama fatan qaba. Osoo waan fidhee ta'e fakkeenyaaf. Ambara ansiniin beeka rakkaati waan ansin jiru sakka gizee gootu bara akka nin beeka garuu nama shakkii qabdaniif isiniif dalagee viidiyoo kana maaliif chaanala keenya kun waan chaanala iccitii ta'eef jecha chaanala iccitii waan ta'eef subscribe like share godhuudhaan nu cina dhaabbadhaa kana iccitii teenya qofa irratti gallakifna waan ta'eef akkasii wal fatanuun faanis asirra jirti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo deemeti ilaali irriibaan gaarra fe'atu kifaayaan dhalu jirti gabbuun hin jaan gabbuun danda'u. Viidiyoo kanaa suuta isin gallakisa narra laalina. Yoo feetan irraa isin galakkisa jechuun isin danda'u wallahi laannoo waraabee suuta isin galakkisa. Yoo kifaan dhaltes kifaa boodaan isin kifaan maaliif arraa fi baroo keessa dhaluu waan dandeessu. Yoo amma ittiin godhuun dhaqqabdu asirra. Isin geefi walitti qarabbaroo shabakaanis yeroodhaaf irra taa'ee bidee irra buusuu isin dhaqqabu akka seertotaa kun iccitii keenya waan qabnu hunda dhuguma isinitti himna jechuudha akkana laal. Yeroo hin qabnu suuta isin galakkifna viidiyoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.